Ashama rakafune daawwattoota fi hordoftoota keenya akkam nagaa keessanii nageenyi koo kan jaalalaaf kabajaa bakka jirtanitti sinaa dhaqabu. Egaan daawwattoota hordoftoota keenya wanti dubbannuu fi wanti dhiisnu hedduu nu harkaa badee jira. Sababni isaas haaluma isin argitan duguuggan sanyii ilmaan Oromoo irratti keessayyuu guyyaa kaleessaa karrayyuu irratti taasifame gocha gara jabummaa gocha balleessaa sanyii fi gocha kana jedhamee hin ibsamuu hin dandeenye. Isumaayyu maanguddoota maatii mana tokko abbootii gadaa bakka isaan wal ga'ii ta'anitti rasaasatti roobsuudhaan ajjeesanii badii tokko malee bakka waraanaan deemne dhaaba siyaasaa wayiin deeggarre waan wayiin haasofne bakka takkatti fixanii ilmaan Oromoo karrayyuudha gadda onnee nama keessaan baane keessa galchanii jiranii jechuudha. Garatti dubbannu wallaallee jira. Manguddoo waggaa 60 dargaggeessa waggaa 30 abbaa fi ilma bakka tokkotti gaafa rasaasatti roobsan isumaayyuu gaaddisa jalatti bakka abbaa gadaa ta'aa jiranitti bakka sirna ta'aa jiranitti jara keenya yoo badii wayii qabaatte achi deemanii bar wal gaafataniitiin waan kana furmaata gochuu hin danda'ama ture. Yoo si shakkan barsi hidhuu hin danda'an ture yaa jiran. Namni shakkamaa yoo ta'e mana hidhaatti hin dabarfama dhugaan. Badii yoo qabaatetti murteeffama. Nama gaaddisa jala taa'aa jiru rasaasan gaafa rooban mee sirna kana akkam gootetti ibsita ishii. Ani sila wannummaan na dhibe mootummaan kun uummata Oromoo kanarraa maaluma barbaade. Dhugaan gaddi kun onnee eenyu keessatti kan dubbatamu miti. Wallaggatti akkasi ilmaan miskiinaa mana keessatti rasaasa itti gaddarbata maqaa shaneetiin haadha daa'imman obboleessa abbaa maatii nama tokko keessa nama ajjeesan jara nama daa'imti waggaa 2 daa'imti waggaa 1 maal beeytee ajjeefamti meenaa hima sababa maatiin kee balleesseef daa'imti ilmoon xiqqoon harmarratti maaf ajjeefamti haati harma hoosiftu harma ofii irraa osoo qabdu maaf ajjeefamti ani yoon badii qabaadhe maatiin kiyya maali zambiinsaa maatiin kiyya zambii qabaate ani ilmoo xiqqaan maali zambiin kiyya cubbuun kiyya. Suuraa isin miidiyaa irratti argitan viidiyoo miidiyaa irratti argitan jara keenya miira akkamiitiin ibsan namee rakkoo keenya kana miira akkamii keessa teenyee ibsan. Nuti gaafa waa'ee mootummaa kanaa dubbannu jibbiinsa isarraa qabnu itti fakkaata gandummaa itti fakkaata. Sirna nama nyaataa sirna akkatti nama ofiitu kana gaafa argitu akkamitti callifta ishii. Sila ka waraanatti deemee ajjeefame hayyee osoo ol waraanaan ajjeefame ka hiriiratti bahee ajjeefame mootummaa kana mormee ajjeefame inni mana jiru hoomaaf ajjeefamaan gaafii keenya inni mana taa'aa jiru maatii ofii guddifachaa jiru ijoollee ofiitti qotataa jiru araara biyyaatiif taa'aa jiru maaliif ajjeefama badiinsaa maali waan Oromoo ta'eef Oromoo ta'eef qofa takka badii takka hin qabu. Wanni shanee jedhan, wanni maali jedhan siyaasa duguuggaa sanyii Oromooti. Kanaaf ilma abbaa gadaati miti kana aangorra jiru ilma abbaa gadaati milinik isiniin jedha. Isin isa kana nu mormitan. Kanaa miti kan na dhibu anam. Kanaa miti kan na dhibu. Isaasi Oromoon taragamaa jiru. Isaasi Oromoon tokko ta'aa jennee ijinee booyaa jiru. Inni kuuras Ameerikaa kana taa'ee bergerii fi wiskii dhugee amantiin kutaaf adda qooduudhaaf amantii namaa gubbarra bahee taphata. Oromoon akkamiin tokko duuba diinni sun badii isaa maali jedhan ka gaaddisa jalan nu jeessu ka mana keessatti nu jeessu suni maal isa koma naree asiifuu kunoo walitti jirraa nuti. Amantiin Islaamaa akkana jetta amantiin Kiristaanaa akkana jetta Nabiyyii Rabbii sallallahu alaihi wasallam xiqqeessita maqaadhaaf mootummaa mormita. Mootummaa sun maal nu godhe jenneen komannaree adammanal duguugga sanyii nurra raawwataa jira namichi kun. Mootummaa kana afaan kamiin komanna kuloo asiifuu akka nu tokko hin taane nu go'aa jirani. Akka nu qabsoo tana duubatti tarkaanfachiif ergamaadha jechuuf namni kun ergamaa miti. Bareechinee beeyna hojii isaa. Duuba akkamitti tokkoomne diina kana ofirraa qolan. Inni ilmaan hiyyeessaa waraanatti erganii ficcisiisanii mul'atu nuti isinitti himaa jira. Inni baay'ee sin gaddisiisu. Isa ijaan argitan kana oo
Mee amma ilmaan Oromoo waraana deeman tokko chingalle hinjiranii isaan beekan rakkoo jarri keessa jirtu garuu nu quba qabna akkamitti akka ajjeefamaan quba qabna maatiin isa waan hin argineef homaatti fakkaatu warra akkatti argan kana hoo akkam jettaniin rakkoon keenya guddaan kan har'a namichi kun Gondariin keessa taa'ee ilmaan Oromoo Oromiyaatti fichisiisa abiyyi Gondariin jira achitti juuntaa sobee sababeeffatee warra ofiitti galee jira achi taa'eetiniin akka barbaadetti ilmaan Oromoo ajaja baasaa jira humna addaa Amaaraa Finfinneetti fe'ee uummata Oromoo fichisiisuudhaaf kaayeffatee jira. Oromoon kaatee yoo diina kana ofirraa buqqisuu hin dandeenye mana teettes akkumaan kaleessa maal isin jedhee ture jedhan mootummaan kun mana teettellee isin dhiisu callistellee isin dhiisu kan isin jedhe sun isa kana mana teettee gaaddisee irratti ajjeefamaa yoo jiraatte ajjeefamuun keenoollee maaf teette gadi bayi hayyuu kee baafadhu gadi bayiitini lubbuu tee wareegi biyya tee bilisoomsi ani ala jirasi dirqamnetti kenname Oromummaa keessatti waan danda'u sagalee sii ta'udha roorroon kanarra yoo jabaatte immoo yookaan galee falmachuu yookaan barga biroomlee jiraataa jiru amma rakkoon kenna sani ila namni filannoo wayii qaba beektaa yoo bilisummaan hin jiraanne callistellee gabroomtee jiraachuun hin danda'ama ture innis hin jiru amma rakkoo san isa santu hin jirre maal biyya keessatti namni odoo waa'ee siyaasaan dubbanne odoo waa takko quban qabne maatii mana keessatti rasaasa yoo sitti roobsan gabrummallee jiraachuu hin danda'amu jechuudha bar walumaa gala Oromoo taatee jiraachuu hin danda'amu jechuudha bar Oromoon kun waan miliyoona 50 ta'eef dhumuu dide malee akka jarri guyyarraa xarayduun akka jarri guyyarraa gootuun qaata duguggamee sanyiin isaa bada hin dhumatu rakkoo isaa baay'eedha miliyoona 50 walakkaa biyyattiitii oli 60 haala hamtuu akkanaa keessa teennee jirra jechuudha nu halkaniif guyyaa woboo jennee iyyinee hojii isaan hin qabnee fi qabanillee jajjabeessuuf gochaa kan jiru har'aas haala taa'ee hoogganaa ABO'ti islaam naa badu maali naa badu jedha duuba akkamitti wal tarkaanfachiifnaan kana dhibe kana jara keenya arguu jirtan hunda keenya anarraa jalqabee ani jajjabina WBO'tiif jajjabina ilmaan Oromootiif itti arrabsamaatan jira itti abaaramaatiin jira injifachuuf jennee Oromoo tokkoomsuuf jennee Oromoo bilisoomsuuf jennee har'a garuu gaafa akkasitti jedhamu miira akkamiitu sitti dhaga'ama jiran miira akkamiitu namatti dhaga'ama ani waan WBO'n godhu dhibbatti haala isaanii tolutti haala diinni rifatutti gaafa dhiyeessu jaaladhee miti waanaa gootaniif miti diina rifachiifne of duratti tarkaanfannaaf jaalannee miti kan abiyyi mataa isaa gargalchine akka barbaannetti itti taphannee isa kaan mataa ol kaasnu diina irra olle tokko taana garuu asumatti diina olitti taane si aarsa dhugaa rabbiititti nan aaraan miti warra mootummaa warri na wajji mormituu jechuun warri girrisaatuyyuu na arrabsa maaliif na arrabsan haamilee warra waraanaa kana eeguudhaaf wanta guddaa godha wantoota hedduutti dabale tarkaanfachiisuuf gaafa fuulduratti diinni mootuu kanaan hirrifata keessayyuu bilxiginnaa kana propagaandaa miidiyaatiin injifanne kan waraanaa caalaa dhugaa isinii hima miidiyaatu miidiyoota addunyaa kana laala eessarraa laalaniiti kan isaan waan adda addaa mootummaa kanatti dhiibbaa gochaa jira waan nu haasofnurraa waan samirraa dhufuu miti waan nu haasofnurraa kana walitti cuunfanii eeyyeen jarri kun waan akkanaatti jedhanii propagaandaan kenna hojiirra ooletiniin kan dippiloomatiin irraa ka'e akkatti osoo itti abaaramnu osoo itti arrabsamnu gaafa gadheen takka gadi baate akkasiin jettu abdii kutattaa jechuudha waan Oromoo tanaa taatu ammoo waan hunda caalaa isinitti himu keessaan abbaan feete ati kiristaana ta'e islaama ta'e ati ortodoksii yookaan waaqeffataa yookaan homa feete ta'e amantii kee wanti siif caalu hin jiru amantii kee wanti siif caalu hin jiru eenyummaan amantii ofii irratti ija garaagaraan hin libsatu kanaaf wanti nu gochuu qabnu xiyyeeffannoo gandatti deebisuu osoo hin taane jabaannee tokkummaa keenya irratti
ana arrabsin arrabsuubaan tokkummaa Oromoo gochuudhaaf waan hedduun godha. Ittiin dabala irraan hir'isu garuu abadaan irraan hir'isu itti dabaluu malee abbaan feetenaa baane. Kana jechuun immoo sobuu miti hin injifachuun hin injifannallee mootu siyaasattiitu akkas qaba. Kana isin dhaama ana akka nama dhuunfaa tokkotti hedduu gaddi gamaaf gamana na dhagame gochi Oromoo irratti taasifamu natti dhagama. Gocha si walirratti taasifamu natti dhagama. Garitti tarkaanfannu nu wallaalchisana yaa ummata. Karaan sirriin of duratti deemuudha of duratti deema. Akka booyyee hin gangalatin alafar akka foon harree hin gangalatin alafar. Kallattiidha karaan nama baasu kallattiin akkatti deema. Oromoo illee kan tarkaanfachiisu kallattiidhaan deemudha. Kan san irraa hafe afaanii wal kijibaa akka wannootti wal miila wal jalaa xarabaa qabsoon nuti hin galmeessina jennu hin jiru. Har'a Jawaar Oromoo saba kanaaf wanni hin taane hin jiru. Saba kanaaf jedheeti kan hidhaa keessatti shamaa jiru. Akka kee bergarii qubee liifirra taa'ee nama arrabsuu wallaal. Akka kee gadi bahee akka barbaadetti qaajja'uu wallaal. Sii galee saba kanaaf jedhee hidhame. Saba kanaaf jedhees qabsaa'e. Atarra saba kanaaf guyyaa takka oolmaa osoo hin qabaanne afaan ittiin ajaa gadi baatee dubbattu takka hin qabdu dhiisi. Amantii Islaamaa. Amantii Islaamaa si'ii miti addunyaadhaa oli. Kuni dhiisi. Kan amantiin nama saniif nama ol osoo hin taane nama osoo hin taane addunyaadhaa oli amantiin nama kamiituu nama saniif. Kana dhiisi. Garuu afaan ajaawaa ittiin Jawaar qeeyitu miti maqaa Jawaar yaamtu iyyuu hin qabdu. Maaliif? Oolmaa ani Oromoodhaaf oolate Oromoo oolle wallaahi billahi. Oolmaan ani Oromoo biraa qabu ati xurii hanga qeensaa jalaa hin qabdu hanga hin qabu jechuudha. Nama biraa dhiisa Jawaar guddaa hayyuu Oromoo san dhiisa hayyuu. Ana xiqqaa kan. Ana viidiyoo Facebook fi TikTok yookaan YouTube kana haasa'u hin madaaltu walakkaadhaan oolmaa akkasii Oromoo biraa hin qabdu. An Oromoof jedhee aarsaa barbaachisaa kaffalee jira gaafa biyya jiru. Har'as kaffalaan jira. Ati gaafa biyya jirtus aarsaa takka hin kafalle. Gaafa ala jirtus aarsaa takka hin kafalle. Ana siima. Kana siidama egaan daawwattoota hordoftoota keenya jabaadhaa tokkummaa keessan cimsaa dhiisaa gantuu fi xixiqqoolee akkanaa xiqqoodha tuffatamtu ajooytu xurooytu akkanaa tana bira taraa isiniin jedha. Kanuma isinii daawwattoota hordoftoota keenya turtii waliif goonen ulfaadhaa isiniin jedha. Reedii Adamtuubii nagara naa tura viidiyoo biraatti walitti deebina. Rabbi tokkummaa keenya nuufaa cimsu injifannoon kan uummata Oromooti of duratti tarkaanfanna turtii gaarii naaf qabaadhaa.